akkasigaa dhiira jechuun akkasigaa gobos jechuun akkasigaa amma dhiira ta'anii surree hidhachuun akka kanaati dhiira ga'a. Dhiira jechuun isa akka kamitti egaa isa keekii fuudhee bishaan keessa nama gashuudha. Dhiira jechuun egaa isa akkasiitti egaa hansoo borii hin qabne dhiira jedhanii walitti waamamuun isa akka kanaatti kashkaasha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa rakkafanii jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraattanii dhufnee jirra. Waan lama isinii himnee dhufu kashkaashota dhiifatama garuu wallaahi dhiira jedhanii gisee walitti qabanii arrabsanillee warra akka kanaatti kashkaasha. Egaa Ikraamiin gisee hunda yeroo tokko waraabessinii fida hin beektu jedhee yaada. Kanaan dura haadha isaa wajjiniin lola guddaa irra turanii jechuudha. Amma samoonii kana immoo intala tokko bittee fiddee fiqiranyaa kooti jedhii jettee natti fakkaata. Akka intalli jettetti akkasidha. Intalli immoo neen akkas jedhee fi birrii rakkadheeni abbaa koo tokkumsataa hin akkas jedhee dhiifatamaa garuu ani fiqiranyaanti birrii dhabeenidha. Abbaa tokkumsataa kana keessa galee kan isheen jettee haasoftuu eengaddaa jechuudha. Gaafa duraa jaalallee kooti inni hinsiisowaa ijoolleellee qaba. Haadha manaa garbiraallee qaba. Kana sitti mee jira anillee jaalallee isaatii kan isheen jette gaafa duraa jechuudha. Deebitee immoo boodarraa lakkii ani jaalallee isaa miti birrii rakkadheeni abbaa koona jalaa dhukkubaa fi jette nama gaddisiisa. Sunillee rakkina abbaa ishee dhukkuba abbaa isheetii akkuma isheen jette kanaaf jette malee jaalallee koo miti jette. Egaa durumaanuu diida bulaa jedhan tokkoffaa abbaa manaa ofii diida bultuu abbaa manaa maaliitii ani kana giraa na gabba'een ani ikraam gaafa inni sirraatti gadi ba'ee diida bulee sobee haadha koo bira gooddanyoota koo bira jira akkasii gisee haadha bira jiru gooddanyaa bira jira jedha gisee bira maalumaa fi mannoo si bira jira ciisaa dhabeeti as biraa ba'amoo maal fuudhaa inni diida buluu dubartii horatee kadhee haadha manaa abbaa manaa taatanii kaatanii si biraa ba'ee gisee gadi bulu diida bulu gaafa sana akka jibbamte hin beektu ati. Sittimne dhageessu namni sittiman dhageessu xinnaa sittiman dhageessu guddaa sitti kun akka kana har'a si salphiste. Argitee akka salphatte. Hankee kana hixaakii kana wallaahi diinaafuu hin kennin hixaasii kenne kana xalaataafuu hin kennin. Isa duraa irratti akkas gubattaa salphinadha isa ammaa irratti salphinadha wallaahi laazim isa akka kee kana xalaataafuu laatiin jireenya akkasii kana wallaahi nama gaddisiisa. Yoo ati akka si jibbeen beektu gaafa si biraa gadi ba'ee diida bulu yeroo hunda diida kana bulaa jette himta maaliif diida bultaa otoo ani jiru anaan manatti na dhiiste ani inkibkaabee barbaada yoo hojiirra oolee galu. Ani na hojjedhe nyaadhee ani inni hojjete nyaadhee isa akkasiidha. Giseen dadhabee galu yoo na sukkuume maaliidha maaloodha jetta maala jiiksi biraa gadi giseen ba'ee buluu jireenya jettee maal yaaddere kun abbaa manaa miti bara itti hirkisaan itti uffisaan ta'a itti harkisaan itti uffisaan taatu jedhan mamaaska Oromooti. Atamma inni haajaa sittiin qabu situtti laakkakamaa jiraa jechuudha sititti harkisata malee inni haajaa sirraa qabu otoo haajaa sirraa qabaate jireenya gadi abdaniitu bultii dhaabdaniitu mucaan kan saati jetta innis mucaan akkoote maasii dhiisee diida bulare maaliif diida bula akkasiin olii ta'e hin beektu ati akka kee keessaa baheeru gaafa diida bulu amma akka argitan kana egaa dhiifatamaaf keekii fiddee bakka bareedduu margaa ijoolleen illee jirti bakka san wariin illee jira namatti tola waan gosokostee keekii akkas wayyaa adii kana aftee abaaboo irra rafarraftee waamtee maala jiina waamtee jedhee gizima dhufu dunna kana fakkaatu jechuudha. Bakka fet yaraa mucichi boo ani dhugaa rabbii jibbe jennaan kashkaashaa dhiiraa kana ani tobra jiraadhee kakkabale akka isheen amma kaballaa kana xixinneessise maal ta'a kabalte duute wallaahi la'aati. Egaa ani jiqichiqii miti gammachuu keenya waliin dabarsina jedheeni anammaa inni gammachuuni jedhee ani jechi
bakka an fe'eyyuu haa jedhanii dhiise. Amma haasaaf si waamne waliin gizee dabarsine jedhee si waamne saparaayisii ajaa'ibaa jira beessi keessaa waan jette maayinni saparaayisii maayinni jedhee of nyaata maayinni saparaayisii qo'anii fumaa qabaddeen deema ija na cufte ija akkasuma goote otuma jedhu ija qaam jetee waa geessitee jirra geessistu maayinni jedhee ka maal si rakkisanii si dhukkubee jedhee fide malee. Kanaan niti saparaayisii jettu kanaan niti maali jettu ani qusaaqosiitiin attaallalama ana qusaaqosiitiin attaallalta mee qusaaqosiidha lubbuu namaa ajjeeste moo jechi dogongoraa ifatama jettee si gaafachuun keekii bittee bakka bareedaa tokkotti kottu jettee yerootiin waliin gizee dabarsine yeroo keenya waliin dabarsine jettee si waamtuun dogongora qabaa. Nam tokko dogongora ilma namaa hani dogongorri hin jiru yoo rabbii tokkicha ta'e malee ilmi namaan dogongorte yoo ta'e kanaachi immoo oduu sobaatiin ishee dogongorsan yoo ta'e saati sanatti ifatama si gaafachuun waa qusaaqusii qabaa. Qusaaqusii jettee har'asa ani wallaahi hanna gaddisiise beektu keekii ijoolleen duuba isaanii jirti. Ijoolleen yoo isheen ija qabdee deemtu faanarra ajjabdee harka cabacabdu baay'eetu jira. Ijoollee sana to'aamee achirratti nyaachiseerate ijoollee qooqxee jirtu san wallaahi rabbi akkamii darajaa isaa ol isaa fuudha. Rabbi akkam isa eebbisa. Garaan beelee sun ijoollee sun akkam isaa eebbista. San nama corroqa kana keessa fuudhee keekii akkasii hin darbate kana. Kana ga'iira jechuun. Ayya nama gaddisiisa wallaahi. Mee rabbi biraa argatta isa fuutee kana qoshaashaa bishaan akkasii kana keessa buuste kana maal ta'a ijoollitti si bira jirtu waamtee achuma irratti koottaa nyaadhaa yoo jette ijoollee sana gammachiiste rabbillee sirraa jaallata akkas gad darbatte kana ayi quufa akkam kabaje haadha manaa akkam kabaje warri ilaa dhugaa rabbii miti inni haadha isaa kabaju inni haadha isaa jaallatu haadha manaallee akkuma haadha isaatti kabaja wallaahi laazim nama baay'ee ijoollee baay'ee argineera. Kan haadhaan kabajne gaafa fuutee kunoo akka kanaati. Laala miidiyaa irratti salphiste keekii keessa buustee waan qophaa'e achiis keekii keessa buusee dhufee isa isheen afte sana fa'aa fuudhee asitti darbatee ol fuudhee hurgufee akka kanaan salphisee biraa deemi jechuudha. Qosaatiin na harkaan laltaanaatiin harkaan hunan qabin harkaan na qabu keeyyuu hin barbaanne eenyu olidha. Harkaan na qabuun barbaanne akkamiin haadha manaa koteettee bira ati harkaan qabuu sanaayyuu jibbiteeti durumaayyoo toon ilaallatiin itti galtee fakkaata. Kanaaf innati diidamtu. Kana dhaamaniin kashamiinaa iddoo tokko dhaabbadha ilaalladha. Inni duraa yoo rabbi hixaa keessan hin taasisne hinuma jira. Garuu lammaffaa irratti dogongorii naannii jedhamu isuma kanadha. Amma kun buuste amma kana xilliqi kanatti inni kunillee akkasuma. Maaf sakanni jedhanii dhaabbatamu. Maaliif ofiin rabbiin namatti morma kana maaf dhuume akka galgalee ilaaluufi bara. Kashkaashaa hayimaanotiin illee tokko miti kun lamaan keessanittuu atis ikiraan rabbi sitti dallate. Hayimaanotiin kee bakka siina jennee dhaabattee han hayimaanotiin kee hin taanerraa ulfooftee nikaatiin hin jira waa jettu kijiba nikaa mayyuu walirraa qabdan hin jiru gungumaa mucaan illee akka shariyaatti waan hin taane asitti citti moo achitti citti waan tokkoyyuu nikaa wanti jedhan hin jiru rabbiitu sitti dallane ammallee dhugaa rabbii. Iddoo malee dhaabatte akkas addabaabii irratti salphattu. Ittaansee immoo biyyee kana duraan ji'a 3 muluu wal gubanii jireenya isaanii diiganii iddoo diiggitii irra gahetti araaramanii jechuudha. Ammas immoo jinnoota ani jechi warra keessumaa ulfaa'ee garaatti baatu kana jinnootatti nam'ee hansaanii kun ammoo mee manfasii tiniitutti galee laata jinnoota sheexaanotatti nam'ee moo gadi rabbiin sheexaanotatti gaditti gadhiise. Maal akkam nama jibbisiisu dhugaa rabbii akkam nama jibbisiisu yaa rabbii dhiiruma tidaarii yoo ta'u qabdu haadha keessumaa immoo haadha ilmoo yoo akka kana gizeerraa gizeetti dubartii fidattee manatti dhuftu gizeerraa gizeetti dubartii bara jaalala akkamii yoo qabaatanii fi wallaahi gaduma bu'aa deema. Quxurii manni dubartii sinitti fidaa deemuun quxurii manni laxafamee abbaa argee harka qabatee sinitti fidu manatti jaalalli duraan ati qabdu miizanarraa dhugaa rabbii bu'aa deema. Gaafa achii citee jechuudha. Ruuttaa laalaama.
dura diraamaa namni baay'een diraamaa birrii fi'a maalii jechaa ture. Obsitee gaafa abbaa argee harkisee fidee manatti itti laxxafamaa oolu gaafa ishee gabu naarraa buusii samaaniyaa jettee naan irraan buusu jennaan axxee poolisii kissii kasastee eengadda addaan citanii walirraa galanii jechuudha. Kunis amma kana akka kanaatti bara gaafa dhaqee damaagamu murteeffatti dubartiin kaanaan hin deebitu. Hubiyyeen illee amma maal jechaa jirti hubiyyeen amma ani maatii koo waan madheera kanaa booda firdi beetitti hodha garraanii fati jette. Isa duraa irratti si dhiisna nattaasofte jette. Isheen illee da'umsa jala geessetti. Wallaahi isheen illee da'umsa kan bira geessetti jechuudha. Intala kana akka argitan kana shabalaa kana wajjin dhaabata kunillee ammas tokkos duraan akkasuma fidee ji'a 3 guutuu wal gubanii deemte dimeeqa ammas karaa dhufte immoo mubeetiin miskiina waa tokko hin beekne fuudhanii keessa buusanii mubeetiin saqayeessu jechuudha. Karaa sobdee diraamaa hojjetanii jara lama. Mubeetiin bilbilee qodaan itti kennuu qaba kennaan kennuufi qaba jettee mubeen akkuma goddanyaati egaa noormaaliin jira miti goddanyaa hiriyyaan akkasumas waamee waa mormatti sansalata dhaattee homa gootee eddee gaafa sanaati bilbila kaartoonii bilbilaati malee bilbila maal kenniti kaartoonii fakkeenya isaa fuutee kennitee fi mucaan itti laxxafamee maaf irraa ka'arreen talarra ariitee manaa baaste bakka tokko jiru ishee wajjiniin malee. Mubaarak deebii haadha manaa kee hin miidhini haadha mucaa keetii lammaffaa garaatti baatti mana keef kabajaa godhii jireenya keef kabajaa godhii jedhee kadhatee dadhabe. Lillabbaa koo jedhe mucaan lillabbaa koo jedhe akkasitti akka isheen saqaayaan somtu dhukkubsatti jedhe dhaqee mana jennaan hin dhukkubsatti siree wambarii irra ciisaa jirti jedhe baay'een gaddee'anii jedhe. Yaa mubee akkati haadhaaf yaaddu miti likiskisoota walitti waamamaa bara wallaahi bakka tokkotti calfaqanii arrabsuun illee namatti ulfaata. Kun gizima hunda kana dubartii irraa siquu kuni yeroo hunda kana akkuma abirishi tokko inuma laxxafama dubartiitti inuma laxxafama kuna fidee dhufa manatti itti fidee dhufa yeroo hunda itti ilhame yaa dubartiin garaatti baatu inkibkaabee barbaaddi malee ciqiciqee hin barbaaddu. Yoo akkas cannaqamtu kana garaa ishee keessaallee goddadhamti. Bismillah hixaa kamiiti kuni wallaahi torbee tokko ga'ee wayin ji'a lama ga'ee dubartii harkisee fidee kanaan doraalli sii citaasiif yeroo hunda yoo xiqqoo tokko doraalli sitti qasaqqastee gadi sii buute kaate ati durboota fudhattee kaate waan atas miidiyaatti fiddu nama jibbisiisaa safuu akka immoo akka wal fuutanitti immoo akka hubiyyeen odeessu kanatti waan akkasii hin hojjetamuu jetti akkatti wal fuuneerru qarmatti mitii jetti. Seeraan wal fuunee seerri itti wal fuune kana nuun ajajuu jechaa jirti. Iddee akkas ta'eeti maaliif laxxafamtee durba harkistee manatti itti fiddee ishee gudda. Yoo siin taane itti dhiistee fuutee bakka ishee kana dhiisiti fuudhiiti waliin jiraan. Yoo akkas dubartiitti laxxafamte malee doraalli gadi siin kutamu gadi siin bu'u xinnoo tokko doraalli sitti qasaqastati jimnii mara akka nama maraatii waan immoo an dhiiruma akkasii dhaanii gombisutu bira jira wallaahi laazim dhiiruma wallahi na jibbisi dhiiruma daftee hin baabbisu wallaahi laazim gizeen amma in dhukkubsati jennaan hubiyyee maali dhiira akkasii ani nama kibirii koo ganna miti nama kibirii koo gadi buuse miti ta'ii hubiyyee kibirii kee gadi buusne yoo ta'e maaltu si laxxafere hidaa maaltu sirra jira. Kun yoo dhuftu kanatti mana keef kabajaa hin qabdu. Han dubartii keef haadha manaa kee haadha mucaa keef kabajaa hin qabdu. Yoomi akka dhiiraa taatanii dhiirri Itoophiyaa akka dhiiraa taatanii akkuma nama gad dhaabattanii dubartii harkaan qabattanii kababtu. Yoomi isin dubartii haadharraa alattanii ilaaltanii qayeeshitanii ofitti qabdanii kabdanii jiraachistan gaafa kamii amnisin akka saree salphistanii miidiyaa irratti dhidhiittanii keessumaa warri isan kadhootu rabbi nama gaddisiisa wallaahi waan dubbatanii wallaahi laazim. Ikiraam kun immoo subhaanallah inni duraallee yoo itti ka'u mi'aan akkas godha inni kunillee akkasuma rabbi dhiira akkasii wallaahi dhaabattanii hafuu wayyaa obboloota koo wallaahi laazim kana wajjiniin gubattanii kana wajjiniin fayyaallee kun fayyaayyuu nama dhowwata ukkuba sila hin jirreeyyuu isinitti warra dhiira akkasii
wallahi dhugaa isinitti maal. Yahan kanarra dhiistanii jireenya keessarra haa ajatanii dhiirarraa fagaatanii jiraattan wayya. Koskosii akka kanatu dhiira wajjin walitti waamama. Dhiirri immoo hin jira gaariin illee walitti cafallaqnee arrabsuun otoo hin ta'in hin jirti. Koskosoota akka kanaa keessa jirti. Koskosoota. Dhugaa rabbii wallahi nama gaddisiistu. Viidiyoo kana fakkaata dhiifatamaa. Ana dhaggeeffatanii galatooma hundi keessan.